Waa'ee mucaa kanaa irratti hundaa'een amantiidhaa fi safuu hawaasaa wajjin wal qabsiisee waa dubbachuu barbaade. Viidiyoon kun fayyada jettee yoo yaadde sheerrii poosta akka gootu tasumaanan si gaafadha. Akkuma beekamu nuti uummanni Oromoo uummata amantaa qabudha. Uummata safuu bareedaa qabudhas. Even utuu amantaan fudhataniin duratti safuu hawaasaa kan diimokiraasii har'aa kana fakkeenya ta'e illee uummata fayyadamaa turedha. Wanti namni baruu qabu garuu amantaan hin nyaatamu, amantaan hin dhugamu, hin uffatamu, amantaan hafuuradha. Keessa galee kan bahu jechuudha. Wanta keessa keenya galee bahuun jiraanna. Akkas jechuun amantaadhaan jiraannaa jechuudha. Amantiin keenya hundumtuu seera mataa isaa danda'e qaba. Inni musliimaa Qur'aana, inni kiristaanaa wangeela qaba. Achi keessatti baachuuf osoo hin taane yookaan dubbisuuf osoo hin taane irraa barachuuf wanta nuyi gochuuf qabnu yookaan wanta nuyi gochuu hin qabne. Even lubbuu keenya irratti wanti nuyi gochuu qabnuuf wanti nuyi gochuu hin qabne hundi isaa seera nuuf kaa'amee jira jechuudha. Faayidaan amantaas kanaaf jireenya dhuunfaa keenyaatii fi jireenya waliinii jechuudha. Akki safuu hawaasaas wanta kana karaa nuuf kaa'ee jira. Nuti safuudhaanis amantaadhaanis uummata silaa fuuldura ture. Garuu yeroo ammaa kana jechi nuti waliin jennuu fi wanni nuyi ofirrattis walirrattis fayyadamnu waan baay'ee nama jibbisiisudha. Mucaa kana viidiyoo isheen hojjettu koontentii ishee jala galtanii yoo ilaaltanii arraba malee jecha gaarii nama dubbatu illee argitanii hin beektan. Waan isin dhibu mucaan kun immoo koontentiin taane illee hojjettee hin beektu. Waa'ee jireenya isheetiif waa'ee amantaa isheetii waan ibsu qofadha. Uummanni keenya waan tokko baruu qaba. Sooshaal miidiyaa jechuun bakka firii namni hundumtuu yaada mataa isaatti ibsatu jechuudha. Kana baruu qaba. Koontentii mucaa kun hojjettu utuu argitanii wanta amantaa isheetiif wanta jireenya ishee ibsu malee wanta safuu hawaasaa cabsu baay'ee irratti argee hin beeku. Hordoftoota amma kana qabaattee wanta safuu hawaasaa cabsu irratti argee hin beeku. Namni immoo jireenya ofiitii fi yaada ofii ibsachuu danda'a. Maaliif nuti kan nama arrabsinuuf? Waan isin dhibu koomentiichi jalatti kennamu yoo ilaaltan immoo wantumti jechi gaarii tokko illee argitan nattanii. Akkas maaloo maaliif? Dr. Hayilee Fidaafaa yeroo laga keessa ta'anii afaan Oromoo nu barsiisan akka nuyi itti walloluuf miti baay'ee wallooluun isa dura iyyuu jira. Akka nuyi barreessinee itti yaada keenya walii galluuf. Sooshaal miidiyaan kun iskrool jecha jedhu wayii qaba. Yoo jechi sun sitti tole inni ilaalta. Sitti toluu baanaan iskrool gootee darbita. Maaltu waa'ee namaatti sin rakkisise? Walaloo Dr. Zalaalama Barraa tokko yaadadha. Asii fi achi kan jedhu jechuudha. Uummata faranjii waa'ee isaanii yeroo dubbatu namni tokko si bira taa'ee wanta barbaade yoo waan qullaasaa gangalatee fi tatarsa'e jedha. Ati maal godhaara illee jettee galagalteen ilaaltu. Yoo inni waanuma barbaade dubbates immoo kolfuu miti hidhiin illee sin siquu jedha. Maaliif jennaan hundumtuu dhimma mataa ofii jiraata bakka. Maaltu waa'ee namaa keessa nu gashi? Akka baranne maaliif uummata barate ta'uu dhabne nuyi? Maaliif barreeffama barreessuu dandeenyutti wal arrabsuutti jijjiirre? Maaliin gorsinu? Yoo dadhabne immoo dhiifnee bukkeen dabarru. Maal wanti nuyi ajandaa walitti fufuuf yeroo hundumaa? Kunooga. Waan isin dhibu warra akkasiin arrabsaa jiran hedduun isaanii har'a yoo dhaxxanii jala galtanii ilaaltan warra maaloo koo jedhee maaloo boonii koo jedhee boodha. Akkas jechuun nuti uummata jiraa walirra du'aa walii jaallatudha jechuudha. Yaalli kun jijjiiramuu qaba baay'ee. Uummata barate ta'uu qabna baay'ee. Nuti uummata barreessuuf dubbisuu dandeenya jechuun uummata baratee waa hunda adda baafachuu qabudha. Matsaaf adda addaa dubbisuu qabna. We have to develop our mind. Yaada koon ibsadhe. Galatooma Annaasir Haaruu.